No waan akkasiidha ji'a sadiidha lama fixee sadaffaa keessatti fakkaata. Afaan illee hin beektu? Maal beektu maatti beekti aaraadha. Mana nagaa qabutti galte afaan bartaa biitti bara mana nagaa hin qabne hin galte taanaan afaan maaliif barta ji'a kana keessa? Si joonjessu. Afaan maaliif barta nama warra nagaa qabutti yoo galte afaan bartaa bar. Isheen afaan maali barti akkuma dhufteen ko barnaana ji'a tokko maan jettu bakka adeemtini yetti garuu erga siinasittiin bakka baay'ee ijoollee xixiqqaan illee ijoollee shiirfanii na dhiitan jettee bakka si haarutanii dhiisin jedheen dhugaa rabbitti ijoollee xixiqqaa hin tuqin jedheen harka keefaa irratti hin kaasin jedheen sumallee haarutanii dhiibbaa biraas irraan hin ga'in malee. Garuu waayinuu bakka humna shiitii walitti ta'e waan hin goonuu qabu. Waaqii hojjaan ishee Ajaa'iba rabbi dhagaa. Amma maal jettee sagalee kaawwattee obboleetti? Ishee dhugaa rabbiitu ofan ajjeesanaan jette qooda isaan ajjeesanii ofan ajjeesaa itti achiin waan akkasii yaadinii viidiyoonis hojjetameera amma kana wayiin irra wayiin boru poolisiin feesibaasan jedheen dhugaanan goyyomsaan bakka qooda isaa lubbuu kobaasan ofirrattiin lubbuu koonneet amma bakka loleenii jedhee achumaan immoo waanuma godhuun dhabee jette bakka waa uffootii laata dheen shakke lammata sagalee naa taa'etti ergatte bara ayyaantutti lammaffaa sagalee ergatte. Baay'ee tokko ulfaata garuu otoo katamaatti dhiyootee qaqqabuu danda'a. Amma wanno ayyaantu maal jette ijoollee ani warri itti dhiyoo jirtanii qaqqabaafi. Ani immoo ilaalee lookeeshinii ishii ilaalee jennaani deemsa sa'aatii ja'aati makiinaadhaan anarraa jette bara mee ilaalaamis hin baraa akkamiidha. Sanitti malee koo hin badde turte baddee akkuma foolisii taatee galuu ishee dabayyaa wajjin soofuu. Malo adara rabbi warri isheen bakka isheen jirtan kana warri yoo jiraate namni adara rabbi dirmadhaa fi mucayyoon kun dhuguma yoo ajjeesuu dandeessi yookiin immoo jarri waa ishee gochuu danda'u hin beekamu dhugaa baay'ee nama gaddisiisa garuu waan akkasii dhaga'uu mannaa. Okay, dallaalaan biyyaa hoo dallaalichi biyyaa bilbila isaa hin beekti. Bilbilannaan obboleetti ko bilookii irraa godhanii bilookiin irraa. Bilookii godheera inni. Saawudiin godhu kan biyyaa as erga jira miti bakka lama si ergu miti kan biyyaatiif kan asitti gargaari bar. Inni biyyaa sunis ko yoo saasii wajjin wal tabaabbaran malee maal godha? Garuu ishiin ko daayireektii hojii galte kooban. Itoophiyaa irraa dhufteetumaa achuma galte. Hin teenye jechuudha bakka biraan deemne. Biiroon dhaqnee. Biiroodhuma ishiiyyuun beektu garuu gaafa dhunnu namni tokko nu fuudhe jettee. Da'um namni sun arabaa jette birri 20 malee nuu kenne achumaan deemaa jedhee achumaan nu gaggeessee jette ergasii immoo taasa'ee ana maaya araf jedha jettee hin cufa jettee silkii yeroo itti bilbilan. Yoona kana lammii biyya keenyaa miti jechuudha. Achi lammii biyya keenyaa miti garuu ani biiroo kam keessa iyyuu lammiin Itoophiyaa jira akkamittiin silkii isaanillee naa kenni jedheen dadhabee silkii inni arabiffaasaa sin beeku naan jedha ana maarif jedhee silkiin irratti cufaa ana immoo kanaan argees kanuma achi dhufee immoo manuma warra kanaan deemee jette. Okay, silkii arabichaa hin beektu. Akka ishiin jettutti qaxxitaa akka dhufteetiin gara iyyuu oofisii otoo hin deemin iyyuu gara mana warra sanaa deemte natti fakkaata. Akkasii. Suudi jirti eeyyeeno. Bilbilicha arabichaa san hin beekti. Bilbilicha arabichaa san hin beekti akkamitti itti bilbilan. Mee bilbila nama sanaa immoo ergiteetti meessi otoo haasofsiisne. Bilbila isaa barannu. Bilbila isaa. Gonfaa barreessu bilbila isaa. Meessi ni laatteetti. Isa arabicha amma ishiin dubbisnaaf arabicha. Meenuu kenne meessi bilbilicha. Barreessi bilbilicha hin dubbisnaaf arabicha hin dubbisnaaf ishiin afaan wallaaltu hin dubbisnaaf. Indalagu irraa ba'ee tooyi amma dubbisee deebi'uure. Meeshiitti ishiin yoo isheen masmara jiraatte ishiiyyuu dubbisume. Deebii rakkoo hin jiru bayii deebii. Tiiktookii qabdu koo balan karaa imoon dubbisa malee tiiktookii qabdi tiiktookii qabu yoo naan jette bala. Aadi tiiktookii Imo karaa imo dubbisiinati.
lakkoofsa kan ishiitis kan abbicha ishiin aduu dura ishii fudhatee ishiinitti bilbiltee arabii kanatti haasaa jettu san bilbila garuu immoo addaan baasi jedhii bilbilicha isa arabichaa kan nama baay'eetii miti kan isiin aduu dura bira dhaqxee itti bilbilannaan ani sin beeku yookaan immoo afaan ishiin beeku jedhe sanii isa bilbilcha. Ayee qoy bakka irraa baheen wanni edaan silkii tokko Kanas deebii gootu eegna. Bakka isti irraa baheetti nu deebi'i isin deebisaan. Deebii gootu. Waaqa baay'ee nama gaddisiisti garuu dingatama waa gootii laatan jedhe. Anti biyyoon bara rakkisaadha dhugaa. Amma guyyaa sadiif midhaan hin qammasne bishaan hin qammas. Nabee yaa rabbii kiyya bee yaa rabbi. Waaqa baay'ee nama Hojii suudii fitiif hojii biyya Beerut oduu ishii galabbate. Tokkuma isaa. Keessattuu moo ijoolleen baay'ee deemaa jirti beektaa Suudii? Suudii moo akka malee deemaa jira? maal haasa'uu barbaadde obboleessoo mee haasa'u. Garas deemaa jiru. Dhugaa warra afaan hin beekne bara garas kan deemaa jiru warra haarawaa. Akka jiranitti achi deemaa jiru bara. Akka malee deemanii. Kan deemu bakka warra afaan hin beekne malee Eenyudhamni wallisaa kan jedhu kun meesti yaada qabamoo zim jettee mergatte. Kaba kaan iyyuu isa qaba jira malee. baay'ee ulfaata rabbiin haa gargaaru waan godhan hin jiran. Egaa biyyoon baay'ee rakkisaadha. Keessattuu immoo hojiin akkuma halkanii fi guyyaan hojjechiisii wayyaa bar minaaniin si godda'uu irra Amma mola erga ishiin himatteeti jechuudha guyyaa sadiitii fi yaadan qabana galchii maammee oro. Okay, samma galche kana ati si amee kana galan si galchee tanani wannoo jettee ati zim jettee magaalaa bakka qabattee taa'uu barbaadde natti fakkaata. Weellisaa Taaddaasaa moo Taadda? Eenyudhaan amma? Suudii jirti jedhamti kunoo. Erga dhusti eenyudhaan yaadan qabana galchi kan jedhe kuni maqaansa? Maammee. Erga Ni wata naga wantani. nagaa galcha waaqayyo. Jiraatanii qo'ee mucayyoon akkamidha waan isa jarri maal goote jedhumoo biiroon qabdumoo akkamitti amma kana saqayyoo dhala namaa maal jechuudha. Moo namichi kamishee fide daalalichi biyyan jiru? Beektuu akkasii jedhan agartuu bishaan dallaalli ishii fidee iyyuu biiruma akkuma dhufteenuma bakkuma jiru fudhatee warruma sanitti galcheedha. Biiroo taatee waan bakka dhufteen beektuu isaa ummoo afaan arabaa dubbataa jettu. Elaa akkanatti fakkaatetti koo namni yaadan qabama jette kun erga dhubbo. Lammii biyya biraadha natti fakkaata. Akkoo amma ishiin akka jettutti akkuma biyyaa dhufteeni mana iddoo hojii kana deemte malee bakka wandoo sana hin deemne ishiin. Hin deemne. Amma bar isaanuma biisaa Kuusa gara biyyaa dallaala ishii gara biyyaa ergesanii fi dallaalan amma ishii arabiffatti taasise kuni wal beeku bar. Nagamu? Nagaama jedhu bole. Mucattiin eessa jirti? Suudii eessa jirti? Iddoon beeknu abiibti osoo iddoo beekame karaa fagoodhaa jedhu magaalaa kana. Innaa ani oguu dhufee akkuma ishii kanatti ji'a lama hojjedhe naannoo ji'a lamaati halkan hin rafu guyyaa hin rafu. Suudii keessa garuu naannoo Madiinaa ture. Yoo san kazaan nyaata hallee naan kennitu guyyaa keessa hal tokko nyaadha akkas ji'a lamaa muluu halkan hin rafu hojii osoo hojjedhu. Akkasuma osoo taa'u gaaf kaan lutti martina ta'ee jismi martina ta'ee gaaf kaan warra biirootti dawwaladhee birrii konkoofa ji'a lama na dhooggatanii naan kennanii warra na dawwachiise waa takka. Kazaan mana eegisi dhukkubee naan jedhanii dhibee godhatte naan jedhanii mana yaalaa natti jedhanii mana yaalaa hiqaamaa malee marfeesii kennuu hin dandeenyu naan jedhanii. Kazaan mana yaalaalee naan kennanii akkasitti na deebisanii bakka hojii dadhabeera jedhee yookaan ammoo mucaan tokko si ajjeesa naan jedhee albeena fudhataa mitiire. Gaafuu halkan maraan hin sodaadha. Meeshaa waraanaa kana mataa ofii gubbaa kaattee bulti.